Yeroo roobaatti eeggannoowwan kunneen konkolaataa elektiriikaaf hin godhaman taanaan balaa akkasii geessisuu danda'u. Keessumaa konkolaattonni baatirii liitiyeem aayinii fayyadaman karaa garaagaraa abidda uumuu danda'u. Kun akka hin taaneef egaa yeroo roobaatti qaamni jala konkolaataa yookaan bakka baatiriin taa'u miidhamuu dhiisuu ilaaluu yookaan ilaalchisuun bakki kun miidhameera taanaan immoo hanga hojjetamutti tasuma raawwatanii rooba yookaan lolaa keessa konkolaachisuu dhiisuudha. Dabalataan karaan cufamee yeroo paarkii fagootan bakka sana bishaan ciisee walakkaa gommaa keessanii geenyaan achi keessa baay'ee dhaabbachaa turuun akka tasaa balaa kana geessisuu danda'a. Inumaayyuu aarri yookaan fooliin akka gubataa pilaastikaa isinitti dhufnaan mootora dhaamsuun yeroof konkolaataa sanarraa fagaachuudha. Kan biraa karaa fedheen haa ta'u qaamni konkolaataa keessanii bishaan hin galche yookaan inni misa taanaan inni kunis shiboon keessa jiran shoortii akka godhan gochuu waan danda'uuf waan akkasii arginaan dafanii hojjechiisuudha. Kana yeroon jedhummaa konkolaattonni elektirikaa salphaatti gubatu yookaan bishaan hin dandamatanii jechuu miti. Baay'een isaanii waaterproofii ta'uu baatanis dandamachuu hin danda'u. Eeggannoowwan kunneen garuu yeroo hundaa gochuu kan qabnudha. Galatoomaa kun hojii injiinarootaati.